Oromoo waan tanaaf hidhamneedha. Kottaa hojjedhaa jennee gaafa hojiitti ilaannu Oromoo qorqanii Oromoo irraa nyaatanii hojii waggaa 2-3 dhumu waggaa 10 teechisu. Tokko rakkinni keenya abbootii qabeenyaa maqaa Oromootiin daldalanidha. Lammaffaa Oromoof hin qabsaa bilisummaa Oromoof guddina Oromoof kan akka koo Oromoon eenyu kan kee kun xiqqoo nama shakkisiisa Oromoon tokkoffaa ana jedhee dhufa aangootu itti kennama. Torban tokkoon turu xiyyeeffannaansa karabaatiisaa xiyyeeffannaansa nyaatasaa obboleessasaa eessumasaa Oromoo isa tokko dhiiseetu maatiitti gala. Hattuudha. Hattuun biyya misoomsuu hin danda'u. Lafa Oromoo gurguraa ba'a. Lafa Oromoo gurguraa Oromoof qabsaa'uun sobaa. Kun Oromoof hin fayyadu. Oromoof kan fayyadu ganda keessa deemee hojii hojjechuudha. Jaras rakkan, abbaa qabeenyaas rakkan, warra bosona jirus rakkan, arfaffaa sirri rakkan jaarsolii biyya. Dhaabbattanii kun sirrii miti. Situ balleessaa jira jechuun dhiistaniitu atis dhiisi atis dhiiseettu. Maal jechuudha kun? Woonni tu dagan gorre woonni tu balleessine balleessaa jirtu karaarraa maqxaniitu deebi'aa nuun jedha. Woonni kaan balleesse itti muudha. Ani irra deddeebi'ee kaaseen jira waa'ee hattummaa. Namoonni jimmaarraa dhufanii jiraachuu danda'u. Abbaan barbaadanis deemtanii ilaaluu dandeessu. Manni abbaa fiixaas manni harmee kootis hanga ammaa dhoqqee sanaa wajjin jira. Abbaan barbaade deemee ilaaluu danda'a. An kan hin qabsaa'e abbaa koof haadha koof obboleettii koof miti. Warra hatuutti hattuu jedhaatti himaa. Warra hojjetu hojjechaa jirta. Warra balleessu balleessiteetta. Jaarsa akkasii. Jaarsa ni beeku. Maaliif jaarsi biyya keenya du'atti deemaa jira. Boolli qoqotamee jira. Kana booddee sobuu hin danda'u. Kana booddee fakkeessuu hin danda'u. Gara haqaatti deemaa jira. Maali lafti jireenyi biyya kana jireenyi addunyaa kana maal nu fayyada gatiitti hin baasu taanaan. Haqa dubbannee haqa hojjennee deemuu wayya. Oromoon safuu qaba. Safuu sana eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Nuti yaaddoon qabnu.